Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii ta'uun dagatina. Maatii koo warri taatan immoo anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Yaadanaaf qooddaniif share gochuudhaan comment gochuudhaan warrooti na jajjabeessitan hedduu isin galateeffadha. Galatoomaan isiniin jedha sumaanii. Arra viidiyoo haaraa qabadhee deebi'ee dhufeera. Wanta ani qopheeffachuu barbaadu har'a daabboo aannaniin qopheeffachuu barbaade. Sana qopheeffachuuf wanti na barbaachisu daakuu as kanaan qaba. Daakuu kubbaayaa 4 qopheeffadhee jira. Aannan kubbaayaa tokkoon guutuu 2/3 irshoo as kanaan qaba. Irshoo maankaa shaayii 2 gargaarama. Dhadhaan asii qaba, hanqaaquu 2 qabaddana, dammas as kanaan qaba. Kana gargaaramuudhaan gara bukeeffachuutti deema. Na waliin tura. Amma kanatti aannan dabaladha. Aannan qopheeffadhe. Aannan xiqqoo labbi jedhaadha. Kanatti aansuudhaan dhadhaan itti dabaladha. Dhadhaa bakka dhadhaa kanaa zayita si dabalachuu dandeenya. Kubbaayaa tokko sadaffaadha. Kana waliin amma kadha. Kanatti aansuudhaan damma shorbaa maankaa 3 gargaarama. Irshoo itti dabaladha. Irshoo maankaa shaayii 2 gargaarama. Maankaa shaayii 1 gargaarama. Warroota kana waliin makadhamma. Ammas kanarratti hanqaaquu 2 qopheeffadheen jira. Hanqaaquu kana lamaan itti dabaladha. Amma daakuun qopheeffadheen kanatti gadi naqadha. Amma akka kanatti bukeeffadheera. Zayitii xiqqoo ishee xaphitti godhanii kanneen laafuuf gargaara. Akkas godhee sa'aatii tokkoofin akka kanatti jechuudha qadaadee bakka qabu sa'aatii tokkoof tursiisanii yookiin laastikiidhaan kabar godhadhee waan kabar naa gochuu danda'uun taguugiseenii sa'aatii tokkoof
tursiifadha. Saa tokkoon booda walitti deebina. Saatii tokko tureera. Saatii tokkoon booda amma akka kanatti ol ka'ee jira. Amma gara qopheeffachuutti hin deebi'a. Gad deebiseeni ittiin booda hojjetachuuf naa ta'u ittiin qopheeffadha. Amma as kanarra godhadheeni kana bakka afurittiin gargar qooddadha. Bakka wal qixxee afuritti tokko isheen didiriirfadha. Kana godhaafadheeni akkanatti kanarratti nan diriirfadha. Akka kanatti diriirfadheera. Amma kana san akkasitti diriirsee tokko ishee akka kanatti diriirsa. Akka kanatti mara deebisee arfansaa akka kanatti qopheeffadha jechuudha. Arfansaa akka kanatti qopheeffadheen jira. Erga akkasitti qopheeffadhee amma akkan hojjechuu akkan itti hojjetu ittiin sirreeffadha. Hojjaasaa dheereffachuu nan danda'a. Harka kootiin akkas godhee yaasee akkasitti yaafadha. Asitti boodarra dabarsa. Akkasitti filee gafaadha. Amma akka kanatti ergan qopheeffadheen booda hanqaaquu tokko rukkutee qopheesseera. Akkasittiin irra dibadha. Hanqaaquu kanarra dibeeni akka kanatti ammallee dabalata sa'aatii tokkoof ni tursiisa. Sa'aatii tokko tursiisee booda walitti deebi'a. Sa'aatii tokko tureera. Amma ol ka'ee jira. Amma sirra deebi'ee hanqaaquu rukkutamaa isaan irra dibadha.
Erganii hanqaaquu kanarra dibadheen booda eelee koo ifadheera 375 Fahrenheit irratti digirii Fahrenheit irratti ifadheen jira. Erganii ho'een booda keessa kaa'ee walakkaa isaatiif hin bisheessa. Rasaa keessatti saalixii xiqqoon itti dabaladha. Walakkaa isaatiif hin bisheessa. Walitti deebina. Akka kanatti bishaatee jira daabboon ani ovenii keessa gashee ture. Walakkaa isaatiin booda bishaatee ba'eera. Kana fakkaata. Baay'ee bareedaa. Akka kanatti bareedee bishaatee ba'eera. Daabboon ani hojjedhe kana fakkaata. Akkasitti hojjedheera hadheera. Turtiin waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagayaan tura. Yoo jaallattanii jiraattan like, comment, share, subscribe gochuun dagatiina.